Waasadiitu mirkaneessa Itoophiyaan ulaa galaana argachuu tokko seenaa keessatti Itoophiyaan waggoota dheeraa ulaa galaana qabdii ture. Ulaa galaanaa saniin fayyadee biyya baay'ee keessatti daldala guddaa deemsisaa turtii maqaa guddaa qabdi. Kun seenaa dabree haalan baraminiin haala ifanteeniin haala garaa hin taaneen Itoophiyaan ulaa galaana dhabuu isiiti tokko. Kan lammataa Itoophiyaan bishaan diimaa Reedsiitiin fuuldura jirti. So Itoophiyaan ulaa galaana bishaan kanarratti argachuu qabdi. Ulaa galaana qofa odoo hin taane risoorsii bishaan diimaa irra jiru kana argachuu qabdi. Irraa fayyadamuu qabdi jechuudha. Maaliifii wanni Reedsii irratti deemu hundi, wanni achirratti hojjetamu hundi, rakkoon achitti mul'atu hundi Itoophiyaadhaan wal tuqa jechuudha. Maaliifii Itoophiyaan kaluu jirti, afoo san jirti, balbala san irra jirti. Sadaffaa Itoophiyaan biyyoota ulaa galaana hin qabne keessaa biyya uummata baay'ee qabdu. Uummata baay'ee qabdi. Biyya guddoodha. Qabeenyi isii immoo guddataa deema. Wanni isiin alatti ergituuf alaa ol galchitu immoo ol ka'aa deema. Kanaaf ulaa galaanaa adda addaa isii barbaachisa. Ulaa galaanaa tokkotti qofa of fayyaddeemma. Odoo ulaan galaanaa kun rakkoo tokko qunname rakkoon tokko achitti dhalate waan ta'u yaadi. Kanarraa ka'ee ulaa galaanaa adda addaa argachuudhaaf Itoophiyaan mirgas qabdi. Isa bira dabree immoo seerri alamaa biyya ulaa galaanaa hin qabne akka Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuu akka qabdu mirkaneessee jira. So kanarraa kaatee Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf yaada kaafteerti. Yaadni kun immoo himamaa jira, dubbatamaa jira. Biyyoonni baay'ee yaada kana fudhataa jiru. Baay'een isuuf dura akka fudhatanii hin abdatama. Garuu hojiin amma jalqabame kun itti cimee deemuu qaba. Ulaa galaanaa kan Itoophiyaan karaa rakkootiin miti argachuu barbaaddu karaa nagaatiin barbaaddi. Ulaa galaanaa kana karaa wal fayyaduudhaan walitti hirkannaatiin barbaaddi Itoophiyaan. Biyyoonni ulaa galaanaa qaban afoo Itoophiyaa jiran hunduu bakka Itoophiyaan cimtetti, bakka Itoophiyaan guddattetti hin fayyadaman malee miidhaman. Miidhamni isaaniis rakkoon isaanii akkuma rakkoo keenya taate rakkoon keenyas rakkoo isaaniiti. Kanaaf lamummoo Afrikaan ammaan kana daldalaan tokko ta'uudhaan free trade, continental free trade jedhu seera baaftee daldalli Afrikaa keessaa bilisaan akka deemu akka sosochuu godhamaa jira. Kunis ulaa galaanaa barbaachisa. Seerri alamaas jira, fedhiin biyya Itoophiyaa keessa jirus jira, guddinni Itoophiyaas jira. Kun hundi walitti qabamee yoo ilaaltu ulaa galaanaa biyyattiidhaaf hin barbaachisa. Kan argachuudhaaf diplomasiin amma jalqabame bu'aa buusaa akka deemuun abdatama. Ammas immoo hojiin ciccimaan hojjetamuu qaba jechuudha.